takka si jaalachuu isii kamiin sitti agarsiisti yoo jette osoo karaa deemtu amma ati si fuuldura yeroo deemtu ta'e ati duuba yoo deemtu ta'e ati garuu isii si jaalachuu kee hin beektu maal fa'aa gootii osoma deemtuudha daallee furdaa yoo qabaatte akkanatti sosochoosti laal sosochoosti fataa si gooti laal ofitti si hawwatti akka isheen suni ati yeroo san bakka isiin akkanatti daallee kana sosochooste jennaani yaadana tamta jechuudha ofitti si harkisti mallattoon biraa shamarri takka akka si jaalattu irratti beekuu yoo barbaadde qaama isheen sitti harka ishee morma keetirra godhatti mudhii keetirra godhatti rifeensa mataa ishii kana sirratti akka facaasti yeroo kana agarte shamarri sun si jaalachuu kee irratti beekuu qabda. Mallattoon isin agarsiistu si jaalachuu kee kan sitti agarsiistu atoo sin argin hattee si ilaalti hattee jechuun ija dhoosaatiin akkanatti gadi jettee si ilaalti yeroo si agartu immoo ni dhokatte ija hin soffatte dhokattee akkatti si ilaalti akkanatti si ilaalti yeroo kana immoo dhokattee si ilaalti jechuun waatu jira isiin si jaalachuuf deemaa jirti atillee yaada ishee kana biraan ga'uu qabda ofirratti beeki fedhii isii fi yaadda'uu qabda. Mallattoolee biraa shamarri takka si jaalachuu isii kan sitti agarsiistu keessa tokko maal fa'aa sitti fakkaata? Hin beektu haqamma sitti nima dhageeffadhu tolchii gurra kee dhageeffadhu. Waan ati nyaattu nyaatti waanuma ati nyaattu hunda si wajjin nyaatti. Bakka ati deemtu hundasuma waliin deemti. Ati waan tapha iddoo waan fee bakka ati deemtu hundasii wajjin deemti. Yoo kana argite ijuma keessa si ilaalte akkanatti ilaalte kanatti teessuma ija keessa si ilaallani isheen sun si jaalattee jirti fala barbaadii fi isheen kan mallattoolee kan hunda sitti agarsiiste ati homaa yoo irraa hin beekin ta'e dirqama ati bakka hospitaala galuu qabda. Hospitaala galtee mallattoo kana guutuu osoo sitti agarsiisaa jirtu waa tokko yoo beekuu fi dhabde ati bakka hospitaala. Mallattoon biraa isheen sitti agarsiistu keessaa tokko qaamni ishii ni hollata laal akkanatti akka busaan qabe busaa beektamii dhibee busaa si argitee jennaani jaalalli laal akka dhibee busaa kanatti si horgufa laal akkanatti horgufa ati kana hunda argitee yoo homaa isiin galle General Adama General Hospital injira as isa dhayitee yaalamuu qabda. Mallattoolee kana guutuu sitti agarsiistee ati yoo si galuu dide xiqqoo hir'ina wayii qabda jechuudha. Mallattoon biraa ishiin agarsiistu keessa maal isinitti fakkaate guyyaa guyyaan yeroo hunda si waliin ooluu barbaadde si waliin deemuu barbaadde si wajjin taphachuu barbaadde fataa zanaa wakii beektamire wak kana si waliin deemtee fataa jettee deebite esti kana fuutee laal yoo barbaadde sodaree resort sodaree kurruuftu iddoo meeqa laal shaallaa laangannoo kanaan dhayxeetiniin bashannansiisuu qabda jechuudha ishee kana guunaniif isiin jaalala parsatti 100 kenniti jechuudha. Isiin si jaalattee jirtu durumaayyuu ati immoo waan sirraa eeggamu hunda guutuufii qabda. Kana ta'uu baannaan hin ta'u jechuudha. Isiin hariiroo cimaa si waliin uumtee jirti. Kun mallattoo isheen sitti agarsiistu keessaa isa tokkodha. Mallattooleen hafanis ni jiru. Itti fufna. Mallattoolee kana guutuu sitti agarsiistetin ati akka si jaallattu mallattoo meeqa sitti agarsiiste si wajjin nyaatti si wajjin dhugdi si wajjin deemti sitti sisseetti rifeensa mataa isii kana laal sirratti akka sirratti facaasti mallattoo kana guutuu kana sitti agarsiiste
hanga afaan hin baate sin jaaladha sin jettootatti kan eeggatu taate ati bakka xiqqoo hin beektu waa'ee jaalalaatu ati jaalalarraa bilisaati galteetiniin qotuu qabda qonni. Qonnaaf jaalalli tokko Kanaafuu qonna qotuu qabda waa'ee jaalalaan beektu mallattoo kana guutuu sitti agarsiisa qambaraaf moofara baatu si barbaachisa.